السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تطبيقات كوجنتو تكينيا جرتو بقى جراتن بقى سنيرتن لأن جينيا جرات فيا كيسري نجا كيسني سنين بيتشا هذا وانتني سني كبدي في مالي وجتني كليس فيديو سني كدي سرت حركتني جرتني كليس وانتني سني كدي مالي وجتني نمتي فلفلتو سنة منشيد أكى برينا جلا بنتي مالي فكنا قوتها صوص سيامني وانو دستمي بقاجتي يلي ستمي سيامن ديات اللي قدنيا كيف فلفلتي سنة يروشنا كسنا قوتو نجبتها جدي وانا تجبتو في قدنيو تشير عدة سباسة سجالة جديني جزء باقي سكاسو مجديني تني ما جتولا دوغا باقي تكونت تولتا جتاني توري كليسا بقى أسمع نوري يو أجهزة يروسنا ما نتفكروا جتولا منشيد أكى بقاجتو والله والشفاقني لفهم مسحه أكست براكوتة جتورا فيديو سنينك إسا كماركتانيتي قدنيتي كو وجني فرد ديمين نان ديمولي من مجرت جتورا ريف مشوما وجي راغلون من تشير قد بقى كم تكس قوتا إنن سيادة تانية سيادة كس قود ملي نما سميدو متي سميدو فهمتي نان جتش إنمو يا دامت كنا كسنا قوتا جتورا وان مشيني تكواني ناري جروفي عندوانا كنا قولا تنا قورجي عادين توري أما أنت نامو جيسين تناكيتي جيسي وانا كناتين كرب فتوتاتي جالتوني جلاسة في ميتين جلاسة يو إسين إن شاء الله يو إسين جنا إلمو إسيتي نيجا كنافيتي ولتي دفتي إسين أن شفتي نرتفع أن شفتي تيسن تابان كيسا تناقرتني من بوجا كسن نرتفع يو جالتو جنا إلمو إسيتي والقرت يو إسين أمو نامسون با إسيتي نامسون ما ديبتي نامتي أكن نامك أبدي نام ميرو باتي نام تمو باتي كباس تعميرني نمير تاني ده نقارب بيفك عمق يغي سافيان كمو سنمعفو يو إسين كا وانتي تديبتو تاتي إن شاء الله نمقرت يو سنتو باتي ولي قتتني إلمو إسيار كودي إسيتي إجانا كتر كودي إسي لونغ أولفوتي إيانا قرتي كتر فوتي نوغتو إن شاء الله يو إسين إلمو إسي خغرتو تاتي إسيني إنا تفيد إيانا جفتي أفهم كيسا كبدن نتفوق ستي زارينا قيالكوش يمتوج الفكرين ساتو جاس سكنكوش لا متعت للردام لي قباني الشالة يا وكوت بزوال اكو كولو بلو لجوج دقنا سني سلاسة سني سلاسة عندوي وركا ليلة وسنسة
Sanii Godanyaan shi sun itti kennite fiddee manatti goote jechuudhaan inni namaa yaadu. Akkasumatti of eeggadhu bakka waan akkasii godhi jettee maslaanatti mitiyyuu malee dhoksitee godhuun qabdu jechuudha. Dhoksitee mana keessa yeroo nu mana ani shaayii danfisa jedhee kushiinaa seenu silaa dhoksitee akkas gochuun qabdu silaatu nama yaadu ta'e. Natti mitiyyuu waan akkasii gooteetti waan akkasii sirraa dhoowwattee natti mun qabdiyyuu malee silaa dhoksitee akkas gochuun qabdu isiniin jedha. Akkuma isin argitan akkuma ani baanaan kun majlisa gadi gurguurtee bakka keessee bakkuma ishiin jetteen sana kekkeesse akkasitti nan deebi'u akkuma nama fayyaa qabu akkuma miskiina wayii deebitee adabumaan taa'aa jirti. Nan deebi'u adabumaan taa'aa jirti bakka kaleessas yeroo mana ishii dhaqee ansii yaadeenii maal naan jettee bakka dhiifama fa'aa naan jennaan bakka dhiifama illee godhuu fi dhiifama maalin sii godha jedhanii akkasitti wallollee wal cafaqnee wal biraa deemne jechuudha. Ishii biraa deeme namoonni immoo wadhannaan ani bakkuma hojii otoo hin jiru naa dawwalanii akkasii gooteetti mana kee dhuftee achumatti illee viidiyoo waraabdeetu barreettis waan argite goggoote caammaa keetti illee waan argite goggootee jirti of eeggadhu naan jedhanii anillee ishii bakka agarsiin jedhu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa naa dawwalanii of eeggadhu mana kee dhuftee mana keetti illee viidiyoo waraabdee barrii keetti illee akkana goggootee wayitti diddibdee waan xuxuxxeetti naan jedhanii anis akkuma isaan naan jedhan viidiyoo ilaalii viidiyoo isheen gadhiiste viidiyoo adhuma kana gadhiifame ilaalii jedhanii viidiyoo sana gadi buusanii naa erganii anillee ilaalee nama gadhumaatti ilaaleera jechuudha. Isheen dhugumaan mana seentee kan barrii kanaan qabdu kan kana jijjiiree jira kan manaa kana jijjiiree jira kan barrii alaa sana qabdi jechuudha. Barrii alaa sana ol seentee saalaa kanarratti waraabdee viidiyoo gadhiiste jechuudha. Maaliif namitti hajji sanatu qulfii bakka kaa'eetti minatti fakkaata timtee qulfii hajji fudhattee dhuftee mana seentee akkana goote natti fakkaata. Dhuftee akkana goote bakka waan argite manatti diddibdee caamaatti illee diddibdee akkasitti viidiyoo waraabdee kuttee jechuudha. Maaliif shumtuu ragaa ofitti taate jechuudha. Viidiyoo numa waraabuun shiyyuu ragaa ofitti taate deemte kaleessa jaartiin achiillee kaleessa galgala mana dhaqeetanii yeroon ishii kana kassasuu dhaqu inshallah ishiin illee bakkuma ishii kana deemti ishiin illee hin hidhamtinaan jedhanii waan hundannaan itti immoo natti agarsiisu jechuudha. Waan ishiin godhaa turte yeroon itti immoo maaliif viidiyoo nan qabaa sagalee illee nan qabaa kanaafuu yeroon itti agarsiisu inshallah geejjibaa keessatti ishiin illee hidhamuu qabdi naan jedhanii anis ishii jedheen bakka biraa deemee jaartiin hojii sun illee mana keenya jirti jedhanii akkasiin isiniin jedha. Kaleessa mana dhaqee jaartiin hojii sun illee ilmoo ofirraa baastee mana keemii ciistee jirti jedhanii anillee kanallee poolisoota deemen makkasasaa jechuudha. Maaliif lubbuu balleessitee jirti lubbuu nama balleessitee jirti ishillee akkuma lubbuu ishii kana balleessanii deemee ishii kassasaa jechuudha. Deemee poolisootatti himaa akka ishiin achiin baane akka reebbi ishii malee achiin baane akkas ishii godha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkuma beekamu viidiyoo dura isinii gadhiisee irratti viidiyoo dheengadde isinii gadhiisee irrattis osoo viidiyoo boodallee gaafadhe telefoon ajjii fi chaanaal ajjii naa barbaadee nama harka jiru jennaan namatti wayii namittiin ishiin ittiin kenni jette nin kaaddee namittiin hin argine yoo jette natti mudiddee jechuudha. Maaliif sayyuu deemeetanii isaabtitti dhuma kiyya sanatti himaa booda akkasitti fudhatinaan hin jenneette har'a immoo kunoo shumatu viidiyoo irratti gadhiisee jira jechuudha. Mormaa naamiti kan dhaqee funyaan ishii qabeerraan fuudhin jechuudha. Telefoon hajjii kanaa fi chaanala hajjii funyaan ishii qabeetan otoo jaalattee hin ta'e giddii ishiitti irraa fuudha jechuudha. Maaliif wanti kun waan kiyyaa anatti dadhabee ammanaan ga'ee kanaafuu abbumta argee harkatti hin dhiqatu jechuudha. Jaalattee son ta'in dirqama ishirraa fuudha. Manadhaa keessatti viidiyoo gadhiisuu waan hin danda'amneef eenyutu gadhiise viidiyoo kana ishumatu waraabee telefoonumaayyuu qabachuun hin danda'amu. Maaliif namni tokko poolisoonni gizee tokko yoo nama eeyyaman malee qabachuun hin danda'amu jechuudha. Waan abbuma barbaade yoo ta'e telefoonni seenu manadhaa keessa jechuudha. Jaartii hajjii sana osoo hin ta'in ishuma gooddanichuma ishii kanuma akka ishii seexana sanatu ishuma harka jira telefoonni ishuma irratti gadhiise jechuudha. Malee ishiin sun gadhiisuu hin dandeessu. Maaliif oomaa gootee viidiyoo dandeessee waraabdu waan tokko telefoonnis qabachuu hin dandeessu jechuudha. Telefoonni duraanuu ishuma kan harka jira murtuudhuma ishii kan harka jira. Telefoonni jaartii hajjii sana harka osoo hin ta'in namittiidhuma sana harka jira gooddanyaadhuma jaartii hajjii sana kanuma na bira dhudhuftu sana harka jira jechuudha. Maaliif ishiin chaanala kana fudhadhee yoo barbaade birrii guddaatti
irraa gurguradhaa birrii guddaatti gurguradhee itti fayyadama jetteetu na bira hin jiru saatitti ishee sanillee na kaadee in kaadee ishiinillee na bira hin jiru jettee ishiin wanni ofii dabalaa jirti jechuudha. Maaliif waan tokko galata goote dura lammaffaallee itti dabalaa jirti jechuudha. Osuma tokko gootu akkuma godinyaa ishiiti otuma balleessaa tokko ofirraa qabdu ammas balleessuma biraarratti daddabalaa jiru jechuudha. Akkuma godinyaa ishii sun duraan gootu jechuudha. Bakka ishiin amannaan itti yaadee ilaalu amaluma ishiin qabdi jechuudha. Ishiinis yoo waan tokko balleessite gixxim jechuutu kaaddi jechuudha. Balleessaa dhuma ishii sana hin balleessine an akkas hin goone jettee kunillee akkasuma taatee jirti jechuudha. Dura bakka baay'ee na amanamtuu wayinetti fakkaatti baay'ee nama iraana nyaattu wayite yoo naafillee ati miskiinaan akkas gochuu hin danda'u yoo ishiin akkas gootullee baay'ee tokko na zansiista yeroo ishiin naan jettu dhuguma natti fakkaataa warroon immoo na gorsaa turtanii dhugaa galatoomaan isiniin jedha. Ani hin beekne yeroo sana dhugumaan miskiina wayii nama na yaadu wayi natti fakkaatteeyyuu yeroo godinyaa ishii sana na biratti arrabsitee bakka ishiin nama akkamiiti ishiin nama garaa jabaatu akkamitti ilmoo keessirraa fageessitee akkamitti akkasi gootee jettee ishiin yeroo itti kaatu nama manamaa wayi natti fakkaatti. Nama manamaan hin jiru gisee kana baqqaan ofuma kooyyoo of shakkaa jira jechuudha erga ishii jechuudha. Maaliif edaa ishiin bakka lamaayyuu birri fudhachaa jirti. Anarraallee birriin fuuti sanarraallee birriin fuuti ennana bira dhufte ana fakkaatteetu waan ishiin attaasofti jechuudha. Ishii birallee yoo dhatte bakka ishuma sana bira dhatte waa'ee kiyya badaa kiyya attaasofti jechuudha. Kanaafuu miskiinuma waan sidhaa miskiinuma wayisee bakka innaan dhufte na bira jette bakka akkas jettu nama bareedduu wayi nama gaarii wayi natti fakkaatti gaarii rabbi malee hin jiru namni tokkoyyuu gaarii hin jiru jechuudha. Akkasumas isin jedha viidiyoo guyyaa gadhiiste sanarratti isinillee argitaniitu jedhee tayyaada isinillee argitaniitu warra argitaniitu warri hin argine immoo chaanaala Hajjiirra seentanii ilaaluu dandeessu. Ammallee daa'ima kee yoo argatte jettee tuma dhaadataa jirti jechuudha. Tuma duuteellee otuma maraattee karaarra deemteellee daa'ima kee hin argattu naan jechaa jirti. Edaa ishumtuyyuu durayyuu daa'ima hin beekti jechuudha. Bakka ishiin jirtu bakka ishiin keessa harkuma ol keessaa qabu isaan jechuudha. Innaa dhuftee nafaana nyaattee nafaana dhuddee bakka na fakkaattee na hazzantee innaa akkas jettu nama gaarii natti fakkaattiyyuu baqqaan kanaan booda eenyumayyuu namanu jechuudha. Eenyuma namuma kan jedhame tokkoyyuu namanu erga ishii bakka namuma nan jibba jechuudha. Namuma na jibbisiise namni tokko yoo namatti dhiyaatee garaa nama laaffifatee jedhe bakka namuma natti siqe namanaa jechuudha. Ishiin immoo yeroo ishiin akkas jettuun godinyaa ishiitiin akkas jettuun baay'ee tokko ishee amanee ture godinyoota ishii biraarraa isheen dhuman ofitti qabaayyuu ishiinillee edaa malaa nafaan na fuudhuu fi malaa na keessaa micciitii guuruudha jetteetu natti sissixxee jechuudha. Waa'ee ishii fiddee natti himtii waan ishiin achitti jettuun waan ishiin odeessitu bakka sagalee faasii fide jettee natti himtee sagalee illee deemtee naa fiddee waan hundi naa godhaa turte jechuudha. Kana jedhee ishii amane malee silaa akkuma godinyoota ishii biroo ishii jibbee afaayyuu jechuudha. Silaa akkuma godinyoota ishii biroo ishii jibbaayyuu ishiin immoo garaa na laaffifatte jechuudha. Bakka annama natti siqee tokko dhuguman isa si'a bakka inni afaaniin dubbatee ilkaaniin kokkolfee jedhu dhuguman isa si'a jechuudha. Nama ilkaaniin kokkolfu kanas amanuun bareeda miti. Ishiin immoo kokkolfiteetuma bakka nama garaa uumaa hin qabne nama tokko waazane akkasuma faffakkaatti jechuudha. Nana bira dhufte jechuudha. Ati tokkummi baay'ee garaana nyaataa daa'imni killee garaana nyaatti otoon argatii nama kana turuu keetti naan jetti. Ishiin yoona sagaleellee akkuma ishii sana waraabdu anas waraabdee ishii deemtee dhageessisuu dandeessi jechuudha. Akkasinis niin jedha guyyaa 3 tokko xiqqoo fayyee jira jechuudha. Xiqqoo gara daa'ima kiyya yaadutti deebi'ee jiraayyuu jechuudha. Bakka jarreen kun akkuma ilmoo kiyyan arganne na jala dhadhaabatanii jiru jechuudha. Akkuma qoree na fuuldura dhadhaabatanii jiru. Maaliif karaa tokkoon itti dhiyaadhe argachuudhaaf itti dhiyaadhe yeroo hin jedhu karma tokkoon dhufanii na tuquu jechuudha. Naan bakka alhamdulillah bira gaachuu ga'ee naan jedhu karma tokkoon dhufanii gadi mana qabu jechuudha. Inshallah sinillee du'aa naa godha akka daa'ima kiyya gisee dhiyoo keessatti argadhu. Maaliif isaan nan danda'anii jechuudha. Maaliif hojjaan seexanaa tokko
rabbiin caawuchi rabbiin caalu jechuudha hojii dhumatu rabbiitu caala rabbi yoona dandeessisan mallee an rabbi abdiin qaba oma daa'ima kiyya gisee dhiyoo keessatti nan argadha jedheetan abdii qaba jechuudha akkasumas isiniin jedha amma qurfee ilaallee jijjiirradheetani sheekallee manatti waamee sheeka manatti qaraasisee akkuma duraa sana bishaan sheekichi naa kennillee hin jira bishaanichaan qulqulleessee akkuma isaan viidiyoo naa buusanii naa erganii akkuma chaanaala achirra seenii ilaalinaan jedhanii viidiyoo ilaaleeni joontii bitadhee galee joontii aluma bitee galee tan harka kiyyaan osoo hin qabatiin joontii harka kiyyatti keewwadhee barreellee naan banu joontii dhumaan qabadhee yeroon qulqulleessullee joontii dhumaan qulqulleessee harka kiyyaan hin tuqne bishaan sheekichi natti kenne sana isalleetti naqee isanis qulqulleessee jechuudha inshaalla torbee kanan daa'ima kiyya argachuu baannaan uummanuma facceessa jechuudha maaliif bakka isa rabbi yoo caaluu baatanii isa rabbiin hin gaane rabbiin kiyya yoo torbee kana keessa daa'ima kiyya na argachiisu baate anillee lubbuudhuma kiyya of dabarsaa jechuudha sababuma isaanii maaliif isaanumtaa jiraatan jiruudhuma biyya lafaa kana ani baqa garuma rabbi deema jechuudha isiniin jedha akkasii maaliif asiin ennaan baqa amma fixadhee bira ga'e yeroon jedhu eshinaan jedhani baqa asinnatti dhufanii amma baqa fayya daa'ima kiyya barbaaddadha manni kiyyallee naa qulqullaa'e yeroon jedhu karuma tokko natti dhufanii jechuudha kanaafuu inshallah rabbiin koo yoo na gargaare rabbirraa abdii guddaan qaba jechuudha yoo ammoo rabbiin na gargaare baqa rabbiin isaanuma faanillee yoo dhaabate ta'e ani torbee kana booda jiraachuu hin danda'u jechuudha daa'ima kiyya dhabee akkasiin isiniin jedha waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuus tokko waan ilaalee jiruu fi duraan akkanan godha tanan godhe jee yaadiin turre ammaan tana ammoo eegee isiin tana feetee eegee isii waan akkanaatiin gara dhuftu taate caaltuun hin galaasaa fi mitiin hin galaasaa yoo isiin insha Allah yoo isiin ganaa ilmoo isiitiin eega akkana feete walitti dhufte isinan cuftii narratti fa'aan cuftii teessan taafan keessaa tan agartanii puuja akkas narratti fa'aa yoo caaltuu ganaa ilmoo isiitiin wal garte yoo isiin ammoo naamusummaa isiitiin naamusummaa deebitee namatti akka nama qabdee nama miiruu baatte nama tumuu baatte akka baasxaa miiranii nama hirtaneeta dhugaa rabbiif qaama kiyya keessaa fayyaan qabu sanumaafuu yoo isiin wanti itti deebitu taate insha Allah numa garti yoo san ta'uu baatte walii gattettenya ilmoo isii harkuu dhiisiiti ijaan akka tarkuu dhiisi dhunga ol fuutee iyyaanu gartee akka tol fuutee nu wattu insha Allah yoo isiin ilmoo isii kagartu taate isiin innaatu fi iyyaa hanjuftii afaan keessaa qabdan nattu fuqa. ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለእኔ አልነጋም ገና ለእኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት
አትጂብ ባክሽ አትጂብ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30